يتنا بيرن درب يتة ورك يهر كرّا بافته غرغرته كم ريدة مسكال يبشن كم ريدة مسكال يبشن إرجع ورك يهر كرّا بافته غرغرته ورك وان غرغرته أبي سامي مقول ده والله ربي جزاء سيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلمان رموا دين الدنيا رجلته هندي كيسانو هذا تين نتنا غاف كان نور أكبا جنة فيديو ورابنة تورة بتروبه كده أنا سيب يودن دي تنغرغارا كان شير غدا بير دربانش والله واتكرب بنتين حكي مو مجولي واغوت واتكرب abdi isaan kana waadaa seenteer tanga dhuma simbira jira jettee eessa geettee maalirra geettee waan irra geettee arguu barbaada warri jedhanillee hedduun jiran jechuudha. Dhaa qorqoorroo binnee jira jechuudha. Qorqoorroo 24 binnee bidilisootaa fi firaashaa mooraaleedha. Mukiin kana bitama jechuudha. Imalli ijaarsa haadha kennaa mana isii akkuma agartan manni ala ture hatta waan uffatan hin qaban ture. Gubbaarraa roobni roobu keessa tiroobee ijoolleetti roobaa ture akka agarreessanitti jechuudha wanni uffatanii jiru. Sadarkaa madaabaraa irra dho'itu jechuudha. Gartee biyya keenya keessatti nama madaabara uffatee bulu nagarree yeroo jalqabaatiif akkanuma gartee naannoo keenya naannoo qamadii naannoo quufaa jedhaa turre aguma ta'ellee ta'u bidilibsii moofaa takkallee ta'u ilmi namaa in uffata firaasha irra ciisan hin qabanii madabii fi madaabara uffatanii kan bulan agarree jechuudha. Bakka oolan irra bakka bulantu caalaa garuu mana keessa galanii baan jiraachuu qaba jennee waan yaanneef imala ijaarsaa eegallee irra jechuudha. Akkasuma warroonni baay'een nu bilbiltanii haadha kennaa kuma takka kuma lamaan waan garaagaraatiin gargaaraa jirtanillee akkasuma obboleettiin teena takka wallahi himmaan haadha kana agartee saadaan Dubaay Abu Dhabi irraa jechuudha. Warqii harkarraa baaftee gurgurattee kuma 29 fi 500 nu ergite jechuudha. Haadhuma keenya kana biraan tarro jettee akkasii mana san keessa galtu jettee rifattee jechuudha. Akkasuma obboleettiin teena takka illee Ameerikaa irraa wallahi sanuu hojii hin qabu jettee mana galtee jetti doolaara 200 ergiteef jechuudha. Kana keessaan gariin kama bilbileetuma agartee foggoraaf bilbiluma firii online argatee bilbilee nama rabbashullee waan gargaraallee haasa'u jira jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa addunyaan haga fedha yoo areeyini agartee gaaddidduudha hin dhaqqabnu jechuudha. Waan akkanaa kana agartee yoo agaraa bira darbine yoo argaa bira darbine rabbiin fayyaa nuu kennirraa waan jirru bakka jirurraa nu gaafate jechuudha. Anillee hadha abdii koomeedii online irratti sooshaal miidiyaa irra beeytan agartee waan hojjedhurraa bakka jirurraa rabbiin na gaafate jechuudha. Kanarraa bira darbuu hin danda'u jechuudha. Hadha sochii gooneerra jechuudha. Mana kilaasii tokkoo fi saaloonii tokko ijaaruu fi deemna kun martuu ganaa ol fe'ama roobni roobaa miti dhoqqeedha gaarri kun dhoqqee miti akkasuma agartee birmannaa obboleeyya keessa obboleessa keenya tokko jira inshallah rabbi irraa haa jaalatu bira dhaabbatee abdii qabne jechuudha. Haati keenya sanuu ganaa nama itti yaafnee gargaaruu qabne jechuudha. Namni bira dhaabbatu hadhaanuma jechuudha. Warri haadha keenya kana bira dhaabbattan sadaqaan tun sadaqaa hijaariyyaati. Gartee adada haati teennaa rooba jalaa itti qobattuun adada ifattee keessa ciiftuun adada hara itti galfattuun sadaqaan tun isinii deemtii jechuudha. Sadaqaa jaariyyaa jechuudha. Rabbiin irraa haa jaalatu humna keenya irraa waan maraanuu bira dhaabbachuu qabna jechuudha. Abdii keessaniin isin abdannee ijaarsa manaa itti deemaa jirra itti fuufaa jirra akka nu bira dhaabbattan abdii qaba kumaan 100 takkaan 200 500 hamaan taane warri agartee naqunnamuu barbaadan toltuu maltiimiidiyaa fooloo laayik sheer godhu nu hordofa warri hatta ammoo bira dhaabbachuu hin dandeenye viidiyoo kana sheer gootanii laayik gootanii qaama isaan gargaaru biraan ga'uu qabdan jechuudha. amma gaafsanii maal jedhetti bilbila seetan hunduma edana bulunaa ergi bakka dheeratti dhiisee yookaan biraa deemaan nam biraan deebiin bakka jaanuu siirraa dharaan jette sii kadhadha. Mana kana yeroo gabaabaa keessa ijaarree xumurree isaan itti gallee arguu qabnaa jechuudha. Hadha kuno imala eegarree jirra sochii eegallee jirra jechuudha. Sochii kana immoo yeroo itti galanii haati teenaara itti galfatteen isin eebbistu manguddoon biyyaatii fi agartee namoonni biyyaa itti gammadee isin eebbisu arguun yeroo madhiyoodha akkaan yookaan guyyaa 10 yookaan 15 tana keessa daddafnee dhumatu qaba jechuudha. Nu bira dhaabbadha abdii keessaniin waan kanatti seenaa jirra. Abshir nuun jedha agartee kan dandeette gargaar kan dandeenye abshir nuun jedhu nu bira dhaabbadhu isinin jenna isinin jaalanna horaa bula akkasuma wallahi viidiyoo agarratti dheeressuun barbaadu kuno ijoolleen tunillee hin baratti kunillee barumsa eegalanii kunillee barumsa keessa jirtiin galtii jechuudha. Qob wallahi osoo galatuun fanne bira darbu saada Abu Dhabi irraa dalagaan qabdu hin tallitu gartee dalagaa dhabdee mana teetti jechuudha. Haadhatii yetana biran darbu jettee warqii harkarraa baaftee gurgurtee kuma 29,500 kuma 29,500 ergite. Warqii harkaa baaftee gurguratte. Warqii waan gurguratte dhabdee eebbi saamee manguddoo wallahi. Rabbi jazaa isi haa deemu. Wallahi takkallee kunoo mana teetti biyya Ameerikaa deemanii hin dalagatan. Ameerikaa deemanii nama dalagaan qabu. Dhibamtee yeroo dheeraa mana teetti. Agartee anuu dhibama akkana du'aa haadhatii yaaraara maatteetiin kuma 20 natti ergiti. Ijaarsa mana haadha kennaa kana.
akkasii rabbi irraa jaalatu marti keessan eebbisa maali jedha agartee namni rakkataa agartee ollaa ofii yoo wal qabe yoo wal bira deemne osoo wal utubne waan qabnu irraa agartee fayyaa qabnu kanarraa yoo sadaqanne agartee dargaggeessin jettu jaarsan jettu maalin jettu duutitu guyyaa tokko waan rabbi jaza himachuu qabna jechuudha kanaaf namni garaa qabu garan qabu nyaatee buluu malee hin danda'u agaraa akkuma kennaa sanitti beekuu qabna